درسي أفرتمي سدفا برنوت أخلاقا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوت أخلاقا متدرين كين يهرا النشاط كنجدو تاء نشاط جتشون سآهنا جتشون قال أبو حيان التوحيدي النشاط الخفة والطلاقة. قال ابن العثير أن يخف الإنسان إلى الأمر ويؤثر فعله. سيئين جتشون وانت تكون ما سلبتشو يعني أتوهن قبمين أفقد لساني تسينو جتشو دا قام برا نمتكو وأن هجتشو بربادو تكو سلباتي اتمولتشو هجي برار وانت سنة هجتشون hojjechuu filachuu haalli kun yeroo isa keessatti argamu si'aayina jedhama. Waanan biraarra wantatti qajeele sana yeroo gara hojii sana filatee yookiin dalagaa sana filatee itti qajeelu haalli kun si'aayina jedhama. Si'aayina laalchisee wantoota baay'eetu dubbatama. Wantoota dubbatamu keessaa wanti akka namni si'aawu nama taasisu hedduudha. رسول ربي عليه الصلاة والسلام ادو صحابة ساني برسيساني جرو فمن ذلك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة نتي ارقام ربي تفوادا قال لي جدا عبادة من الصامت اقهو وان نقين يتولى جنة فراتشو يرو چنكي في يرو نف لا فيجرو كيسس يوكين چنكي كيسا بانه سچان yeroo si'aayina qabnus yeroo of jibbaa jirrus filannoo nurratti geggeeffamu qoqqobbii nurra kaa'ame keessattis yookiin ammoo dhiibbaa nurratti geggeeffamu keessattis akka nuti ajaja fudhannu nu godhee jedha. Yaani asirraa yeroon si'aayinaa fi yeroon of jibbamu jira jechuu bu'uura kanaa nu kenna hadiisni kuni. كما برا كما يقول ابن كثير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلوبهم ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم. إرجما ربي صحابته سافلتشيسا مريتشيسا يرو مريتشيسو وانت وجهتشو بربالتك وانت هارا يرو أرجما صحابته مريتشيسا مالف أكا قلب جرات تجمدي كأوف أكا سما سمو وانو جتشو أف كأنكرت سياني كأنو جتشوف جتشيسا مريسيسا كما برادس عبد الله بن عمرو كيستي رسول ربي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة هجين دينو سيئينا كباجد هجين دينو سيئينا يروس سني أن من دوكا ديمة تجرى جتشودا ولكل شرة فترة سيئيني كم يومو قدوتي سنسناو تجرى سيئينا كانت تسينو تجرى نمني eega si'aayinaan irra galee nashaaxaan mirqaanaan yani hojjetee booda yeroo murtaa'e booda immoo waan sanarraa duuba deebi'uu yookiin dadhabuu yookiin nuffuu sinsinnaahuu kanatu argamaa jedha. Namni yeroo sinsinnaahu sana yookiin yeroo of duuba deebi'u sana keessatti karaa rabbii karaa ergamaan rabbii irra deemanirra deeme milkaa'e. Namni yeroo sana karaa ergamaan rabbii irra deemaniin ala deeme ammoo faqad halaka badee jedha. Gabaabaadhumatti kunis si'aayinatti kan nama kaasu ta'uu fi yeroo tokko tokko otoo hin barbaadamin sinsinniin akka dhufu kan nu agarsiisu ta'a jechuudha. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam rakkoon kun akka ulfaataa ta'e gaafa agarsiisan اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل يا ربي أني دبات أورا أكسمس نفورا ست مجنفد دبنا الرا نفورا يعني دبات أورا نما نفوتا وكورا ست مجنفد جتشو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الكسل والذي هو ضد النشاط نفو جتشو نفالا سيئيناتي كسلانة أو يوكينيمو سنسناو كشلباو كنرا مجنفة كون فالا سيئيناتي وانجتمو كوتو قد سيئينات أبو جتشو. أما رسول ربي عليه الصلاة والسلام شيطاني يروتو كون كيسر رفي قدوم فاسدي متاسا غردو بارت قدوم فا چاپا halkan dheeraadha jedhu irratti rukuta
nam tokko yeroo halkan sana ka'ee rabbi isaa zakkare hidhaan tokko ni hiikkata. Yeroo inni ka'ee wadaate hidhaan lammataa ni hiikkata. Yeroo inni ka'ee rakaatayni yookiin salaate hidhaan inni hafe ni hiikkata. Namni kun ganama si'aa ofitti gammadaa oola. Yoo kana ta'uu baate ammoo of jibbaa kaslaana ta'aati oolaa jedhan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Egaan akka wanti sababni kaslaana nama taasisu yookiin nashaaxa nama dhowwatu si'aayina wanti nama dhowwatu akka jiru sababni akkasumas ammoo si'aayina fidachuuf maal yoo godhan akka si'aayinni argatamu nutti himee jechuudha hadiisni kun. Gama biraa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko masjida seenee funyoon gidduu utubaa masjidaatti kan hidhamee jiru arge. Funyoon kun maalii jedhanii gaafataniin funyoon kun kan Hamnaa binti Jahshiiti jedhameen tusalli فإذا أعيت تعلقت به yeroo dadhabde humna dhabde jechuudha. Dhaabattee salaattee jechuudha yeroo lafaa ol ka'uuf humna dhabde itti rarraatee ol kaati jennaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam tokkoon keessan haa salaatu yeroo dadhabee haa taa'u yookiin ammoo haa salaattu yeroo dadhabde haa teessu jedheen. Faqaala maa faqaalu li Zaynaba gama biraatiin ammoo funyoon kun kan Zaynabaati jedhameeni akka waan qissaan lamaanuu argameeti. فإذا كسلت يرود أبدا نفته أو فترت جلا ينفته أمسكت به قبته ولكاتي جنان فقال حلوه هي كافنيو كنا تكون كيسنا صلاة يروسي آينا كابو يرود أبدا يوكين أف نفي أمو ها چيس هتاو يوكين حرافو جدا بكبرات. المهم قبيين حديثا مالنو أغرسيسا nam tokko yeroo ibaadaatti ka'u hamma si'aayina qabuun yeroo humni isaa nashaata qabu gaafa humna dhabeetti dadhabu ibaadaan kun ibaadaa isa waajibaa miti sunnaadha. Isa humnatti qabu isa dandeettiitti qabu si'aayinatti qabu waa hojjetudha. Yaani waqtiin namni nashaata qabu jira jechuu agarsiisa. Egaan akka bu'uuraatti egaa hadiisota kana laallee booda bu'aan nuti nashaaxarraa argannu si'aayinaan waan tokko gochuu yookiin si'aayina qabaachuurraa bu'aan argamu maalii yoo jedhame inni jalqabaa namni kun amala mu'mintootaa horateeraa jedhama. Namni nashaaxa qabu si'aayina qabu tokko amala mu'mintootaa keessaa isa tokko qabaa jedhama. Nashaaxa qabaachuun yookiin si'aayina qabaachuun qalbiin namaa ni qulqullaa'a. Safaa argata. Wanti namatti dhagahamu haqiiqaa ta'a. Miirri namaa waan haqiiqa hissiin namaa dhugaa ta'a. Akkasumas wanti namni hojjetu isa sirrii irra bubu'a irra baay'eensaa. يعني دوغوري نمما كما جروتاي كما صرح به ابن عبد ربه اجان اني كوني بوا سر ارغمودا اني سدفا ملتو شيطاني نمر افدوبا دي نمر دي بيوتي سبب ذكر ربي بايتن يوكي سبب نمني ذكر ربي غدون شيطاني نمر دي بيو اغرسيسا اني افرفا دنيان اتين اجارما يعني نمني نشاطا قبون كسبا هنورا نجارا هنتلجا سبب سياينا سارا أرقما كون بيس إسلامنان كي سبب اللي فموف كنتو نما نشاطا قبوتو كان هجت سبب نشاطا قبوف يكيس نشاط نكون بواني سارا أرقمو بيو فرا دين اتسود أفنا مغرقار أمال بداتا وان فكتاتا يعني نمومات أفهم ملء في الرادي بسفنا مغرغارنا من نشاطك أبو جتشون. إن برا نشاط في عمل الخير يكسب المرأة حب الله ورضا الناس. نمتكو سياينا يوق أباته هجي غاري هجتشون رتي ربي نسجالتا أتشبودا نمن اللين إسجالتا كان أرغتا جتشون. كما برا من دا قدا أرغتا يرو إبادة ربي سياينا النشاطان هجتو. إن النشاط سبب الوصول إلى كل خير من العز والغنى والرفعة والنباهة. سيئني وان اتنقر خير اتقاهني دا سماته سورمو صدركان ما الفولمو كان ينكن كان الرقم كما صرح به الراغب. إيغان بؤان هميكن إرى أرقم إيغا تأتي وان هجنو سيئنان هججون مرتسادا gama biraa qararaa wajjin wal qabata nam tokko nan si'a waan hundumaa nashaaxaan hojjechuun qaba jedhee yoo qarrare
rabbii isaa sitti kadhate akkuma ergamaan rabbii faallaa isaarraa majanfatan nashaaxaa argachuu ni danda'a. Qoodamni nashaaxaa yookiin mirqaanaa kun bakka lamatti qoodamaa jedhama. Inni jalqabaa isa jaallatamaadha. Kunis waan rabbi hojjedhu namaan jedhe raawwachuu irratti akkasumas waan faayidaa qabu waan rabbiin akka inni nama jaallatu taasisu hojjechuu irratti si'aawuun inni kun isa faarfamaa yookiin barbaadamaadha. Faallaan isaa isa arrabsamaadha yookiin jibbamaa. Inni kun ammoo وهو ما لا ينفع في الآخرة جلقب وفول ربي درت بؤرا رجن إن لمتا أو كان على وجه الرياء شرك أصغر سياء النسون كان شركي تقوف كيسا قبو كان نمنينا فارقو فجتا مسكنا كندا سياءنا وانتجتا مسون فول ربي تنما فيدو تا توكو كان يوكي نمو انتجوان نما فيدو تايتما هاتا أمالي riyaa of keessaa qaba. Namni naaf arguu of keessaa qaba si'aa inni kun gaafa kana lamaan saayyuu arrabsamaa ta'a jechuudha. Gazaaliin yaada bareedaa tokko haasa'a rahimahullah. Nam tokko qad yabiitu ma'a alqawmi fi mawdicin fayaquumuuna littahajjud. Nam tokko ka'ee namoota halkan ka'anii salaatanuu wajjin buluu danda'a. Isaan ilaalee halkan kana ka'ee salaata gariisa duraanin salaatu ture yookiin ammoo mana isaa keessatti yeroo gabaabaa salaata ture. Gaafa namoota biraa argu isaanii wajjin wal qabatee cimee yaani baay'ee halkanii salaatuu danda'a sa'aatii dheeraa jechuudha. Soomas akkasuma hojii khayrii kan biraan illee akkasuma. Namoonni haala kanaan waa hojjetan kun رياء تأيف الأتمو هندندو فهذا ربما يظن أنه رياء وأن الواجب ترك الموافقة وليس كذلك على الإطلاق بل له تفصيل لأن كل مؤمن راغب في عبادة الله تعالى. نمنكن إجانا ما أرجي بائسي هجتيف إجانا ما أرجي وانسل هجتان جرت دم كيف نمنكن نافا أرجن جدي هجتا راجد أموهن قبو سبب سامالي يوجد أمي namni mu'mina ta'e tokko namni diin al-islaam qabatee jiru karaa rabbi irra jiru tokko hojii ibaadaa ta'e hojjechuu ni jaallata. Haa ta'u malee wantoota gufuusatti ta'u hedduutu jiraachuudhaaf mala. Kanneen akka hojii, kanneen akka fedhii, kanneen akka ghaflaa yaani dagannaa jechuudha. Of dagachuu, kanneen akka maatii wajjiniin haasa'uu taphachuu. Kanneen akka dhimma herrega garaagaraa hojjechuu hojii ofii keessatti kanneen kun sababa inni ittiin ibaadaa kanarraa laafuu fi dadhabusa taasisuu danda'a. Namni kun duraanuu khayriin keessa jira. Gaafa namoota kana argatu yookiin manaa bahuutiin yookiin iddumanni jirutti dhufanis ta'ee namoota kana yeroo argatutti haalli jiru kun hundumtuu irraa ka'eeti akka inni waan qalbii isaa keessa jiru sana hojjetu isa taasisa. Kanarraa ka'uutiin namni kun yeroo hojjetutti hamaadha jedhamee yookiin namni naafa arguuf jedhamee fudhatamuun ittiin jiraatu. Kun xabii'aa namaati waan ta'eef. Inni kun wantoota hubatamuu qabu jechuudha. Egaani wantoota baay'ee nama barbaachisudha. Kanaafuu kakka'amuun nama argatee namaa wajjin dhaabbachuun namaa wajjiniin ka'ee waan hojjetamuu qabu hojjechuun waan nashaaxaa isaa fidu namni naafa argu jedhee hojjete jedhamee duuban deebifamuu jechuudha. Gama biraa fakkeenyi si'aayinaa akka armaan gadiitti ibsama. Tokkoffaa استثمار الوقت والاستفادة منه وعدم تضييعه فيما لا يفيده. Fakkeenyisa nam tokko yeroo itti fayyadamu yeroo irraa bu'aa buufachuu yeroo isaa misoomsuu yookiin investi gochuu akkasumas ammoo otuu yeroo isaa hin balleessin waan isan fayyannetti bu'aa irra buufachuu inni kuni nashaaxarraa lakkaa'ama. Inni biraa inni lammaffaa jechuudha al-iqbaalu ala kulli camalin jiddiyyin ma'a al-iltizaami wal-indibaat. Hojii kutannoon hojjetamu tokkotti gala. Yeroo itti galu ammoo wanta sana itti fufiinsaan otuu addaan hin kutin otuu gidduudhaan forrofaa yookiin ammoo irraa hafaa seera balleessaa hin deemin bifa cimaa ta'e yoo deeme namni kun nashaaxa qaba jedhama. Inni biraa al-infaaqu fil amal
الاتقان في العمل وتنظيمه hojii ofii tolchanii hojjechuu fi seera qabsiisanii deemu wal duraa duuba isaa yookiin sistemii isaa tolfatanii deemuutu namni akkasitti gaafa deemu si'aayina qaba jedhama. Kanaan ala taanaan si'aayina akka hin qabne irraa calanqisa jechuudha. Inni afuraffaa tahdidul ahdaafi wassa'i ilaa tahqiiqihaa, kaayyoo deemuuf murteessee waan sana mirkaneessuuf yookiin galma geessisuuf deemuutu si'aayina nama kanaa agarsiisa. Gaafa si'aayina qabudha kana kan hojjetu namni. Inni biraa shanaffaan jechuudha al-iqbaalu calaa ficli xaacaati bijiddin wa nashaaxin, ibaadaatti ciminaan ka'uudha. Fakkeenyaaf rabbiin akka namni ibaadaatti ciminaan ka'u gaafa barbaadu walaa ya'tuuna as-salaata illaa wahum kusaala, munaafiqni salaatatti hin dhufani yoo nuffaa ta'e malee jedheeti, mu'mintoonni garuu nashaaxaadhaan dhufu kan jedhu agarsiisee jechuudha. Saadiin akkana jedha yanbagii lil'abdi allaa ya'ti as-salaata illaa wahuwa nashiixul badani wal qalbi ilayhaa, namni tokko gara salaataa deemuun qabu qalbiidhaanis qaamaanis si'aayina yoo qabaate malee jechuu agarsiise ergaan kanarraa hubannuu jedha. Egaani fakkeenyonni isaa isa kana yoo ta'u, maaltu akka nuti si'aayina hin horanne nu taasisa, maaltu gaflaa nutti buusaa kan jedhu qabxii muraasa ilaalla. Qabxiin tokkoffaani عدم الذكر والوضوء والصلاة عند الاستيقاظ. نم تكو يروه الربا كأو ربي ذكروا أبو ودأتشوا أبو صلاة أبو أكسو يروه الربا كأو كانوا أبون سبب سيئين نمت أبسيسو تا إني لما فا أجج ربي فالسني وربين هجتشون مرة برباد الرافقاتشون أكرم نسيئين أرغني نمت عزيزة إني صدفا milkii dhabuu, yaani milkiin dhabuu, tafaa'ula dhabuu, kanarraa ka'uutiin gadda ofitti buusuu, yaadda'uu, kanneen kun akka namni si'aayinan godhanne nama taasisa. Inni afraffaan nam tokko namoota gaggaarii ibaadaa rabbi irratti ciman haala gaarii qaban, yaani gabaabaadhumatti nama garatti si'aamuu qabutti warra si'aa'u wajjin walitti makachuu dhabuunsaa inni kun akka inni nuffuu isa taasisa. Akkasumas ammoo warra keshelebbee ta'an hojiin jaalanne gadhiisaa ta'an itti makatanii isaanii wajjin taa'uun ammas akka hojiin jaalanne yookiin akkana si'aayinan arganne nama taasisa. Inni jahaffaan itti gaafatamummaa miireffachuu dhabu, yaani itti gaafatamummaa narra jira jedhee ofirratti beekuu dhabu, fiilingi gochuu dhabuutu, shu'uura kanaa of keessaa dhabuutu akka inni nuffuu isa taasisa. Inni torbaffaan munaafiqa ta'uudha. Amala munaafiqummaa namni qabu aslan kaslaana, akkuma quraanni isatti ragaa bahu ibaadaa keessatti waan hin oolledha kun. Inni saddeettaffaan beellamatti kennuudha. Bora akkas goona, yeroo booda akkas goona, kanneen kana jedhanii akkuma jedhamu gana yaani fuula duratti akkas goona jechuun jundun min junuudi ibliisa jedhama. Waraana ibliisaati, waraana shayxaanni namatti gadhiisatedha waan ta'eef inni kun. Inni saglaffaani garaan quufuudha. Namni garaan quufe si'aayinan qabu sharriidha jedhee dubbata rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam garaa guuttachuun. Inni kurnaffaa yeroo hamuummatu namni gar malee afaan banuu ittisuu dhabu. Kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedha idhaa tathaa'aba ahadukum falyumsikhu biyadihi alaa fiihi, afaan isaarra haa qabuu jedha. Qabuu dhabuurraa maaltu dhufaa? Sheexanni itti galuu, itti tufuu, itti kolfuutu jira. Gochaan kun ammoo ta'athiirri yookiin dhiibbaan inni qabu, dhiibbaan inni namarratti geessisu akka namni si'aayinan arganne hojii isaatii waan ta'eef jechuudha. Inni 11ffaan attawaakulu, waan tokko waan hin taane irratti tola hirkachuu. Tawakkula osoo hin ta'in waan tokko sababan barbaachisne irratti hirkachuu. Hojiin hin barbaachisu durnuu qaddarameera, wanti nyaannu wanti dhugnu akkasumatti hin teenye nuu dhufa jechuu. Gocha akkanaa kun akkasumas wanti murtaa'aa akiraattis jannata ta'e azaaba ta'e murtaa'aa maaltu si laalcha akkanaa kun nuffitii namatti fida. Inni 12ffaan halkan irriba dhabanii buluun ganama akka dadhaban nama taasisa. Inni 13ffaa fi xumuraa wanti akka nuffanu yookiin si'aayina dhaban nama taasisu qananii ofii barbaaduudha. Qananii barbaaduu jechuun
nam tokko qanani'uudhuma yaaniitti waan tokko otun hojjetin aara galfiidhuma qofa gaafa barbaadu kaslaana ta'a namni jechuudha. Kaslaana ta'a. Kanneen kun sababoota si'aayina nama dhoowwatanidha. Eega kun sababa si'aayina nama dhoowwatu ta'e karaa gabaabaa faallaan kanaa si'aayina fida yoo jenne meestii qabxiilee si'aayina fidan jedhamee yaadamu haa ilaallu akka armaan gaditti. Tokkoffaan zikrii rabbiiti. اذكروا نعمة الله عليكم أرجوما ربي سنرتي أولي يادتا جد ربي سن عافية ربي نما كن جريني ربي نما كن عقلي نما كن أكرمني إسافة ججم نما تاسسه نما جراتي سكنا يادتشون أكسي عين أرغة نما تاسسه ربي نعمة ربي في يادتشون سهغلتي فجوت نما كاثا يجون نلما فاني التذكير بآيات الله آية ربي تين غرفمو يادتشي سجد لكن أمو تين غرفمو جتشون أسرت مؤمنتوني غافا ذكري ربي أرغتن قلبي إنساني من أرغتو سجو كان كاللالة آية هدوتو كاكاجتشون إني سدفا الفرح بفضل الله ورحمته تولى ربي نمت تولي قرلافما إننا ما فلاف رحمة ساتين قمدو كنين كن أكا نمنسي آيني أرغتو نمتاس ربي الرحمة قدا أكسي نمت أولي آخرات أف رحمة سالفك آي جراجتشون غافا برامو gammachuu namaa kenna si'aayina namaa kenna gaafa kanaan gammadu namni si'aayina argata inni afraffaan at-ta'ammulu fi qisasi as-saabiqiin seenaa warra darbee yoo xiinxalan namoota ibaadaa qaban namoota rabbitti dhiyaatan kan rabbiin waa'ee jaraa quraana keessatti dubbate wa kullan naqussu alayka min anbaa'i ar-rusuli maa nuthabbitu bihi fu'aadak sittimna seenaa ergamoota darbanirraa sitti himna waan ittiin gadi si dhaabnu jechuun waan si barbaachise akkati yeroo obsa dhabde obsa godhachuu dandeessu waan hojjettu rakkoo keessa yeroo galte kan ittiin keessaa baatu jechuudha waan ittiin onnee kee gad dhaabnu jedha rabbiin ergamaa isaatiin seenaa warra darbee barbaachisaa ta'uu nutti agarsiisa. Inni shanaffaanii tafaa'ula gaarii qabaachuu tafaa'ulli gaariin waan argateen namni gammadee tafaa'ula godhee gaafa jedhu humni isaa hin jabaata waan faayidaa qabutti deema si'aayina argata. Jahaffaan alqiyaamu bi'awaamirillah waan rabbiin itti nama ajaje hojjechuudha. السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده. ابن القيم رحمه الله أكجرت نمني جلق بقرأ عبادات تسينو يوكين أجج ربي تسينو توكو اتلفاتا جد dirqamni isarra kaa'ame kun ulfaatinatti itti dhagahama hojiin kun itti jabaata maaliif qalbii isaatu rabbii isaa akka inni abbadu ajajame akka rabbii isaa abbadutti ajajame jira rabbii ofii kanaa wajjin mukuu yookiin immoo hidhannoo gaarii irraan qabu itti siqatee mi'eeffatee beeku qalbiin isaa garas deebitee gammachuu argattee beektu waan ta'eef itti ulfaate kanaaf yoo akkas ta'e ammoo waan hanbiraa kamirrallee sujuudadha kan inni gammadu rabbii isaatiif sujuuda bu'ee achi ciisee sujuuda isaa sana keessa rabbii isaa kadhachuutu isatti mi'aa waan ta'eef jechaadha. Inni torbaffaan talabu naciimillaahi wa rajaa'i maa wucida bihi as-saalihuun ni'maa rabbii barbaadu waan rabbiin gabroota isaa gaggaariidhaaf waadaa galee sana nan argadha jedhanii abdachuutu akka namni nashaaxa argatu nama taasisa. Saddeettaffaan itti gaafatamummaa ofii beeku yaani egaan itti gaafatamuudha jedhanii gaafa beekan akka si'aayina argatu ta'a itti gaafatamaa taanaan namni itti gaafatamummaa ofii baachuuti sarra eegama waan ta'eef. Saglaffaan almubaadaratu walmudaawamatu walmusaabaratu fi kulli dhuruuf nam tokko daddafee hojjechuu waan hojjetu kanarratti itti fufiinsaan hojjechuu waan hojjetu kanarratti qabsaa'ee hojjechuu bakkuma argame kamirrattu haala argame kamirrattu isa kanatu akka nashaaxa argatan nama taasisa si'aayina argachuuf nama gargaara jedha. Egaa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yoomiyyuu nashaaxummaati isaanirraa beekama ummataa wajjin gaafa hojii hojjetanillee hojjetanii agarsiisaniiti kan isaan beekaman. كنين براكيسا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل ويحيي آخره قلقل الرفيت رقم ربي هل كان أمو كي إبادات آن هل كان فايسا يوكين أمو هل كان قرأت أمراء إبادات آن دبرسا جتشون
yoo haajaa qabaate haadha manaasaa yoo barbaade haajaa isaa baatee xiqqoo rafee achii ka'eeti dhiqatee utaalee ka'a jetti yeroo ka'u Aishaa radiyallahu anha yeroo dubbattu wathaba ni utaala yaanii ganaa dunquqqaahaa akkas ta'aatu hin ta'in utaalee ka'ee bishaan ofirra dhangalaasa jetti bishaan ofirra dhangalaasa jechuun kun bifa si'aayinaati inni kun mataansaa yoo janaabaan qabu ta'e ammoo wada'atee gara ibaadaatti gara salaataatti deebi'aa jetti kun si'aayina argamaa rabbiirraa argamedha. Salafoonnis akkuma kana si'aayina guddaadha kan isaan irra jiru yaanii sahaabonni jechuudha. Keessaa waan baay'ee namatti tolu keessaa Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam otuu gara Madiinaatti hin godaanin Makkaan yaanii bakka Aqabaa jedhamutti bakka ardii Minaa jechaadha. Achitti waadaa galfatee ture warra Ansaaraa. Warri kun gaafati nu bira dhuftee waan ilmaan keenyaa fi dubartii keenyarraa deebisnu sirraa deebisnaa. Atii fi nuti akka tokko taanettidha kan waliin jiraannu jechuu waadaa galanii fi turan. Ergamaan Rabbii gaafa Madiinaan deemanii ummata biraatiin loluu warra isaanitti roorriseen dhaqanii bakka isaan jiranitti loluu kana akka waan banuuda yookiin ammoo seeraa isaanii keessa hin galleeti wixinee seeraa isaanii keessa hin galleetti ilaale Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kana jechuun kan ansaaronni waadaa galan namoota biyya isaaniitti duulan ofirraa faccisuudha malee ergamaa Rabbiitii wajjin deemanii biyya biraa waraanuu akka of keessaan qabnetti yaadaniiti gaafa loluuf barbaadan gaafa Badrii jechuudha gama biraatiin ansaarota haasofsiisani. Yaada keessan naa kennaa jedhaniin jennaani gaafa ergamaan Rabbii yaada keessan naa kennaa jechuu deddeebisanii dubbatan maal jedhu ansaaronni isaan keessaa Sa'ad ibn Mu'aaz yaa ergamaa Rabbii waan nuun jettu natti fakkaata nuti ammoo sitti amanne dubbii kee dhugoomsine wantati qabatte ergaan ati qabattee dhufte dhugaadha jennee mirkaneessine waadaa keenya sii kenninee jirra sii ajajamuu si dhaggeeffachuu irratti kanaaf waan Rabbiin itti si ajajetti fuulduratti deemii jedheen. Otuu ati galaana seentee galaana seenaa nuun jette ni seenna nam tokkollee nurraa hin hafuu jedheeniin. Otuu ati bor diinaan bahaatii wal waraanaa nuun jette baanee waraanna nuti yeroo lola seenne obsa qabna akkasumas yeroo diinaan walitti dhufne dhugaadhumaan lolla Rabbiin waan yoo fedhe waan nuti goonu si agarsiisuuf taa'aa jedheen. Ergamaan Rabbii baay'ee gammadaa abshiraa barakaa Rabbii irratti yookiin gargaarsa Rabbii irratti deemaa jedhee jedhama. Egaan asirratti Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam akkuma isaan ofii nashaaxa qaban waan jiran barsiisan sahaabonnis isaan irraa nashaaxaadhumaan ka'anii duuban deebinee jechuudha. Inni kun wantoota si'aayina agarsiisudha. Waa'ee Abdurrahmaan ibn Abi Haatim ilaalchisee seenaa dubbatame tokko jira yaani akkaataa nashaaxii akkamitti akka argamu gaaffii ta'e gaafataniiti namoonni jechuudha maqaan jira hedduudha Abu Zur'aadha jedhama. Gaafataniiti akkamitti abbaa keerraa barattaa jennaani baay'ee isaa wajjiniin isarraa qara'een beeku abbaa koorraa jechuudha isaati. Yaani waa'ee si'aayina jiraaddu dubbatame san keessatti akkamitti akka si'aayinni isaa argame akka inni nashaaxaan barate gaafa ibsamu Abdurrahmaan akkana jedha. Rubbamaa yaakulu waaqra'u alayhi takka yeroo inni waa nyaatuun irratti qara abbaa koorratti yeroo tokko immoo yeroo inni deemuun irratti qara yeroo tokko mana fincaane seenee jennaan nan qaraana dhaggeeffata jechuudha. Yeroo tokko mana seena haajaa isaatiif hamma inni mana haajaa isaa argatee ba'utti irratti hin qara'aa jedha. Yaani fursaa argate tokko otuu nambisin si'aayina jechuun isa kana. Si'aayina jechuun akkanatti ilaalamaa jechuudha. Seenaa kanaan xumuruun barbaada. الخوارزمي وعن الخوارزمي قال ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم سيناته يتوكل بتيتي مال جدا باتي تربة بيا مصري ترى باتي تربة كان كيسة تكامرك إنيان نبينو قويا شيكولي رنان نمنا هل كي يروتشي قال مو أن براتشا أولي برسينا جد
gaaf tokko ani firiyaan koo sheeka tokkorratti qara'uu deemne dhukkubsataadha nuun jedhanii jedhe karaadhaa qurxummii wayii arganne qurxummittii kana bitannee egaa har'a nyaanna jennee fudhannee manatti galle osoo nuti bilcheessinee nyaatin yeroon nuti bakka biraatti dhaqnee barannu ammoo nutti ga'e jedha qurxummittii lafatti dhiisne deemne otoo nu nyaatin guyyaa 3 bulte jedha wakaadat antantan ajaa'utti dhiyaatte san booda dheedhiisi nyaannetti dhiifne jedha yaanii nashaaxaan isaan qaban hamma wayita nyaataaf hin qabne yaanii kun namni nyaata dhiisee akkasuma ta'uu qaba jechuu osoo hin ta'in namni kun kan inni keessa darbe wanti gaggaariin inni hojjetaa ture hanga kana fagaataa jechuudha egaan waan hojjetamu nashaaxaan si'aayinaan hojjechuun hamma kana ga'eeti hamma kana barbaachisa namni kun jireenya duniyaa irratti dirqama jiraatuuf qaba dirqama jiraatu baachuun immoo nashaaxaan alatti ta'uu hin danda'u kanaaf درسي التالو ننقى والاتدابنوتي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد